Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya arraan tanamee seenaa gabaabduu takkaan isinii fi maatii na hordofaan isiniin jaa. Akka ija uummanni keenya obboleessa keetiif boollan qotiin yoo qotte immoo gadi hin fageessinii jaa. Uummanni keenya akka ija yoo namni dhiiga si obaase aannan obaasii jaa. Akkana jechuun toltuudhaan kafaleef malee hamtuudhaaf hin kafaliniifi jaa. Ammoo Rabbiin akka fedhe ta'u jazaan dhiisu jaa. Ammaas akka fedhe ta'u dhiiga namaa Rabbiin abadan lafan balleessu jaan. Mee kanarratti dhiyeenya kana gara biyyaa deemeen ture. Akka tasaa ta'ee karaa dheeraa deemaa waan hin tureef dadhabeen jira. Akkumaan dadhabeen hin gachiise. Abdurrahmaanii dhufe jaanii manguddoo nama lamaatutu na bira jira. Dhufanii jechuudha. Isaan keessaa tokko adeera Richa. Lachuutu firootuma kiyya isaanii ta'anii waliin haasawan. Waan dabaree fi akkaataa waan biyya keessa mudannoo adda addaa wajjin haasawaa yaada wal dabarfachaa wajjin na bira ta'aa turan. Osumaan hirriiba jiru hirriiba keessaa hirriibni guutuun nan fudhannee dhaggeeffachuun eegale. Waan nama ajaa'ibuun dhagee mee isinis isiniin haa ga'u na hordofaan isiniin jaa. Maal jennaan maal jee tokko isaan keessaa waa'ee namticha du'ee ollaa isaanii yookaan isaan biratti namticha du'ee dubbatan. Abaluu jaan isaan maqaa isaaniidha maqaa isaa dhawaniiti. Abaluu gaafa duuduuti isaa akka malee turte heja. Akkuma oyiruu dhaqee waa hunda fidatee hojjaa isaa fidatee waan dhugu fidatee waa hunda fidatee oyiruu isaa dalagachuuf gattaa'utti achuma du'e. Duuti isaatis akkamitti jennaan akkana. Saahiba akka wal jaalatu tokko qaba. Sababa oyiruu tanaatiif ta'ee fi sababa ho'iitiif jecha itti naafa. Ammoo saahiba waahila isaan lachuu wal jaallatan. Abbaan oyiruu kun jechuudha. Bira taa'ee hojjaa inni dhugaa jiru markaja isaa keessa isa bira dhufu namni akka kan arkin isa bira dhufee hojjaa isaa keessatti isa dalagaadhaaf ka'ee bootaa dalagaatiif ol ka'ee dalagaa dachii isaa dalagu jiru hojjaa isaa keessatti summii yookaan waan nama ajjeesu keessa buusee fi bira kute. Abbaan oyiruudhaa kun dalagaatuma dhufee hoggaa dadhabee gadiin ta'a je'ee hojjaa isaa qicatee dhuge. Akkuma qicatee hin du'e. Eenyu akka ajjeese hin beekne. Namoota as fiigee achi fiigee akka ta'an wallaalanii rakkatanii firraawsan. Waan nama ajaa'ibu keessaa wanni inni itti godhe san maali jennaan diidiitii jedhanii waan daakuu fakkaatu. Sani kan inni hojjaa isaa keessatti yookaan geeba isaa keessa godhee fi biraa kute. Waan si ajaa'iburraa shakkiin qalbii namaa keessa laata. Isaan lamaanii wal shariika. Isaan lamaanii wal bira dhufa. Laata namni godhe kun eenyu waan jedhus qalbii shakkanii shakkii wanni ta'us waan hin jirreef jecha nama ofirraa sabbaranii firratti dhiisan. Amatoota baay'ee booda waan nama ajaa'ibu Rabbiin dhiiga namaa lafan balleessu jechuun waan nama argisiisurra amatoota 5-7 dabree amatoota hanga takka waggaa taa'u booda diidiitii guyyaa san yookaan summii guyyaa san waan hurraa fakkaatu. Ha guyyaa san summii isaatti itti godhee guduunfee fi hanga irraa hafe fudhatee kute san fuudhee bootaa takka kaayyate. Namtichi kun jechuudha. Xiqqoo booda guyyaa tokko magaalaa dhaqee aannan bitate. Aannan kam aannan hurraa. Aannan hurraa bitateetuma xiisha isaa kan deemmatuun keessa kaaye. Guyyaa tokko innis baafatee hojjaan dhuga jee hojjatti godhachuudhaaf aannan hurraa san hojja godhachuudhaaf fuudhee hojjan naqate. Dhuge. Oggaa dhugeen innis ta'e. Waan nama ajaa'ibu seenaa ajaa'ibaati. Na ajaa'ibsiifnaan isin hin ga'uun fadhe. Wanni sun eessaa fide yoo hedduu taate bakkuma gaafa duraa kaa'e sanirraa aannan ijee aannanii fi sii wal bira kaa'ee summii san biraa fudhatee hojjan naqatee summa obboleessa isaatti ajjeese san. Summuma mataa isaatiinis obboleessaatiin itti ajjeesan mataa isaatiinis itti qote. Kanaaf uummanni keenya boolla obboleessaan qotin yoo qotte gadi hin fageessin kajaan. Seenaa nama ajaa'ibsiiftuudha. Na ajaa'ibsiifnaan isiniin ga'e obboleessa keetiif boolla hin qotin. Yoo qotte illee gadi hin fageessin namatti hin yaadin. Yoggaa ati nama yaaduu eegalte atis kasii yaadu Rabbi si godhetu. Duuba uummata keenya akka amantii teenyaattis yoo laalle akka islaaminaattis yoo laalle namni hamtuu dalage wooma dalage harkata.